wanni isin beekuu qabdan tokkoffaa wal amanuun dirqama. Isin durbaa abbaa manaa kee amanii isin dhiiraa jaartii kee amanii. Tokko lammaffaa jaartii kee miidiyaa irra hin baasin. Sadaffaa jaartiin kee hiriyaa durbaa akkasiin danuu qabaatu hin godhin. Yoo danda'ame jaartiin kee hiriyaa hin qabaatin iyyuu. Sadaffaa nama garaagaraa mana kee hin fidin. Jaartiin kee namoota biroo faana akkasii wal agartu hin taasisin. Kabaja mana keetii barbaadin. Wallahi nam tokko mana kon hubar. Kabaja mana keetii eeguu yoo barbaadde tokkoffaa jaartiin kee miidiyaa irra bahuu hin qabdu. Gennoonni laajinnoota yaa jamaata Allah ishibbo. Gennoonni maaran deebi'aanoo. Gennoonni maraatudha. Maaliif jedhe abbaan manaa Samiiraa dhuftee abbaa manaa haadha manaa sumee ati manaa sumeen dhuftee Samiiraadhaani jaarsi. Mul'atu waan nagalchi deebisinatti tole haasaan kee. Haasaan koo qaadamma mootii koo qalliisee taate. Jalqaba qofaanuma haasa'uu laata haasaas akkana. Moo mubeedhuma galchu. Raamuun jiraachuus ilaalaa jalqaba nama horaa abdiiti. Raamuun jiraachuus ilaalaa yoo jiraatte wallaahi haasa'uun hin cima. Qomee yoo jiraatte nan laala. Namni jaartii isaa ajjeesu bara. Nama jaallatu ta'uu beektu moo beektu? Wallahi ati jechuun warabbal ka'abaa muallima cimaadha. Jedhu badhati. Hin ajjeesu. Namni jaartii ofii ajjeesu bara. Waan jibbu ofii ajjeesu bara. Bara akka waa waliin mari'anneeti amma gaana mana nu qophoono. Waan nama jiraatu guutuu jedheeraan. Namni wal jaallatu. Maal godha beektaa? Akka barbaadde taatu jedhee dhiisaan. Ani kan biraan bara. Waan jaallatu haadha si gorra'ee ofiifis kimbil jedha. Akka fakkeenyaaf taajuu shurrubbee. Ani itti beekaa namni jaartii isaa ajjeesu nama akka keessanii kanaan jedheeni. Isinis nan jaalladha itti kunuun ያላቸው ጉጉት ላሳይክ ፍረደኝ በምን ታምራላችሁ የታለ ጎሽ አንድ ነጥብ ሰበብ ገብተናል። የኔ አባት 2000 ሳልገባማ ዛሬ ዛሬ 2000 እሺ ለወሬ ጥም እየተቀመጣችሁ ህዝቦቼ እሺ እሺ ባልሽ አይናፈር ነው። አዎ በኔ ወጥቶ ነው። በኔ ወጥቶ ነው። ጨንቁታል እኮ ሰማይ ይግባ መሬት ይግባ። የት ሄዳለህ ዛሬ? 2 ኬክ አልገባም አንተታት 2 አማርኛ ስማ ምን እንዳሉት አማርኛ ይችላል ወይ? እኔ አባት እንደ 2000 ህዝብ ማለት ነው። እኔ ምን በሰላም ነው? እኔ ብሎ ማን ተደዋውላችሁ ነው እንደ መጣችሁት? እኔ ምን አጀንዳ አለ እንደኛ ቤት ረከተኒ ቤክቱ ረከተኒስ ቤሎፍተኒስ በልበለ ነማ ዳበተኒ ቤክቱ maatiin keessan akkamitti isin guddisan maal yaadattu laata? Gaafa rakkina nama argitan maaltu isinitti dhaga'ama? Mee maaltu isinitti dhaga'ama? Dhugaa waaqayyo jechuudha. Ana viidiyoo nama isiniif kaawwatan gaafa ni ilaalu yeroo daa'imummaa kooti jechuudha. Dingatuma ka'ee garaa ciniinnaan na dhukkube baay'ee amma du'aatti ga'e dhugaa. Achimaan haati kiyyaa namicha ollaa keenya akka tokko bira dhaqxee uffannaa ishee ofirraa baaftee maaloo mucaan koo na jalaa du'uu fi du'a naaf oolchi jennaan maaloo ka mucaan kee mucaa kooti jedhee qarshii kennee jechuudha.
gaafa qarshii kennuufi haati kiyya mana yaalaa na geessite du'a na oolfatte jechuudha. Argitanii? Kan akka dhabaatti lafee namaa cabsu, kan akka dhabaatti morma namaa gadi qabu, kan akka dhabaatti hiriyaa namaa keessaa gadi nama godhu, kan akka dhabaatti saree nama godhu hin jiru. Dhugaa Waaqayyo dhaba kana lafumarraa isaa dhabu malee dhugaa Waaqa jiraata jechuudha. Ani haadha kiyyaa bar'oomaa gochuu yoo hin baadhe haadha kiyyaaf biddeena gaarii laachuun qo'anaaf. Kanaaf wanta guddaadha dhugaa Waaqa jiraata jechuudha. Maal siin jechuu barbaade? Haati kunis namni kun nama rakkina ishee oolchee, namni kun nama rakkina keessaa ishee baase waan ta'eef gaafas argitu miila isaa jalatti kuftee gugguuftee gammachuudhaan utaalti. Argitanii? Oromoon gaafa mammaaku qoonqoon qursee nama gootii, dhabni saree nama gootii jedha yoon dogoggoruu baadhee mammaaksa kana jechuudha. Kan akka dhabaatti kan akka morma namaa gadi qabu hin jiru dhugaa Waaqa jiraata. Harmeen kiyya waan baay'een irratti rakkatte beelofneerras dheebonneerras garuu isa isheen guyyaa na dhukkube sana namicha sana jalatti kuftetu fuula koo dhaabbata jechuudha. Mee namni rakkina argatanii beektanii isa dhabaa isa qabu hin gargaarinaati. Dhabaa akkasii otoo sanyii isaa hin maraxiin hin filiin jechuudha. Nama kamaa ta'u nama rakkate rakkoo oolchaa garaa isaatu isinitti gammada. Waaqayyo sinaa eebbisu dhugaa. Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Adaraa Waaqayyo viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota gurguddoo, namoota wangeelaa biraan nagaa, warra wangeelli waa'ee wangeelaa isaan rakkisu, nama wangeelaaf iddoo qaban, nama Waaqayyoof iddoo qaban, nama kiristaanummaaf iddoo qaban, nama namarraa dubbachuu danda'an, nama dubbii beekan, nama gorsanii karaatti nama deebisuu danda'an biraan geessanii akkuma wanta hamaa ajandaa godhattan wanta gaarii kanas immoo ajandaa godhattanii irraa dubbattanii nama kanas abdii tortanii warroota isarratti ka'an kanas afaan qabachiiftaniif jaalala Waaqayyoon iddoo hoduu otoo hin taane iddoo dhugaa warri jaallattan viidiyoo kana sheer godhaa. Lubbuun obboleessa koo baduu na gaddisiisa kan jettan, gaddi obboleessa koo kiristaanaa na gaddisiisa kan jettan jaalala Waaqayyootiin viidiyoo kana sheer godhaa. Dubbii koo keessatti isiniin gaddisiisa yoo ta'e baay'ee dhiifama naa godhaa. Dhugaa baay'ee dhiifama naa godhaa. Baay'ee isiniin jaaladha. Baay'ee isinan kabaja. Warri nama kabajan jechuudha. Itti aansuudhaan obboleessa koo Raajiraa Simuu namni wallaaltanii jirtu hundumti keessan beektu. Obboleessa kana gaafa inni viidiyoo poosti godhe karaa feesbuukii isaa ta'u karaa tiktookii isaa ta'u jechoota hadhaawaa kan sammuu isaatti bu'u kan namummaa isaatti bu'u dubbattanii abdii kan kutachiiftan maal sin godhe waaqan sodaattanii lafan sodaattanii dhala keessan boruuf maaltu akka dhufuun sodaattanii iyyaaddanii obboloota ko maal laa godhi jettanii nama kanaan rabsitu. Adaraa Waaqayyo maal sin godhe lafarra foqoqee Waaqayyoon isaa waaqeffachuu malee nam beela'ee naalaadhaa isiniin jedhe sumuunii cabduu xurii qeensa kanaa fuutanii kan gargaarre irratti baatanii jechoota keessan isa hadhaawwaadhaan maaliif sammuu isaa dabarsitu? Maaliif abdii kutachiiftu? Waaqayyo irraas ta'e jireenya isaarraas ta'e maaliif abdii kutachiiftu? Maal akka inni ta'u barbaaddu? Kiristaanonni jechuudha. Kiristaanonni warri maqaa kiristaanaa baattanii ani kiristaana jettanii arrabni keessan bofa haxxee caaltu. Abdii nama kutachiiftu. Jechi keessan lafee namaa cabsa. Foon namaa bututeessa. Sammuu namaa dabarsa. Lubbuu nama ajjeesisiisa. Jechoonni keessan jechuudha. Kiristaanonni akka nama kanarraa dubbattan jaalala Waaqayyoo fi wangeelaan sin qabeera irraa dubbadhaa. Abdii kutachiisaniiru. Hammanni waan biraa ofirratti yaadutti geessaniiru. Lubbuun nama kanaa waan tokko yoo taate an akka namaatti lafarratti waan dhimmoo Waaqa irratti sinaa gaafatu. Waan isaaf kaa'e kanammoo dhala keessaniif haa kaa'u. Adaraa Waaqayyoo irraa dubbadhaa. Maal sin goonaan irraa dubbattu? Otoon akkanatti lafarra deemee foqoquu hin gargaara jettanii as baatanii beektu. Warroonni gargaartan hin dubbanne, warri gargaaran hin dubbanne. Ijoollee mana madaamii Waaqayyo isaan haa eebbisu. Warri isa gargaaran jechuudha. Isaanuu ba'anii hin dubbanne. Isin
warri afaan keessa muka jiidhaa gogsu warri waan tokko faayidaa hin qabne dhaabbattanii deemtanii amma isaa kan hin geenye isa jala deemtanii maqaa isaa xureessitanii arrabsitanii lubbuu isaatti akka inni faradu kan gootan waaqayyo sinaa gaafatu. Waaqayyo sinaa gaafatu. Anumaa siniin hin jedhu kan bira. Kanaafuu nama kanarraa na rakkisa waa'insaa dhuguma isa nan jaalladha irraa tajaajilameera kan jettan jaalala waaqayyootiin namni kun ammaaf jira boruuf waan tokko ta'e akka irraa hin dubbanne jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Amma otoo inni jiru irraa dubbadha. Kanuma siniin hin jedha. Eebbifamaa.